أبا قدا سيرا سيائين في لنورا وكامسني كادريف كابينة ثاني يبسوا والتجي ياسني أبا قدا جدين لفاكاي هم نكيرو كنا سرت أبا قدا جدين لفاكاي مايكي فلاتي هم نكيرو كنا سرت كلاني سلبنا وفاته أبا قدا كنا متى كان درجة قوم فدي إسسير كنا بيانا سنبتو جنو فدا جدي وأنا شفت أمي هندو يا دامي وفافو فدا وأنا درجة قوم كوتي دبرسين كنو برجوم أبا قدا سلبنا وفاتشوف tokkotu dubbate abbaa gadaa jedhee dhiirti fiigaa dhuftee maayikii irraa fuudhee morma isaa hudhee aarii kan hin jirre maayikii dhooggatee daawun wayyaanee jedhee leenca aarii hin jirre agaazis micciiree maayikii dhooggatee hafuura baafan kan qara rakkannee garaan nu gubate gammannee ejjannoo leenci kun aariidhaan fudhateen du'aaf murteeffatee duruu manaa bahee gubatee cinqamee hiddi mormaa kaasee hidda mataan bahee achirraa jalqabee daawun wayyaaneen dhaadannoo nuuf ta'e yoo lubbuun jiraate dhiiroo naaf eebbisaa silaa baay'ee faarseen beeku maqaasaa ammaalan sii godha sabatu gammade seenatu kaasaa bakkuma jirutti hadaraa sittaa ta'u yaa rabbi lubbuu isaa bishooftu dubbadhu gumaan baafna hundumtuu naaf beeki abbaa gadaa bayyanaa sanbatoo harsadii gubbatti reeffata na eegi kabajaa mulqabne ani sabni guddaan warri sanyii mootii maadaan qaba sirraan ganu anuu du'a abbaa kootii dubbiin jabaatteeti sabni of bilisoomsuuf abdii qaba boru inni alaamamaakus yookaan isa goru yookaan as goru carraan tana calla saba waliin bahee jimbiilfatee lolu dhugaa walitti himna kijibaan bokokne waggaa 40 gaafa sabni dhiige eenyu waa hojjete hojii qabatamaa warri bara dheeraa Ameerikaa Asmara Ingiliz Laandan taa'eetiin si hooggana jedhu sabni ifateera waan akkana kana dhaga'uun mee kijiba dhiisaa kan kun itti dafqe hoogganuuf jettanii qeeroon harka duwwaa kilaashii hiikkate osoo isin teettani sabni carraa dhabee isin faanaa baanaa wallaalaa seetanii dhugaa isinitti himna nun bilisoomsitani Asmaraa teettanii nama ajaa'iba waa hedduu dhageen afaan keessanirraa karrayyuu shaashamannee baddaa baalee keessan natu lolaa jira nuti iyyuu ni beekna fira keessaa qabna maatii achi jira ofii sirmaannee qooda keessaa qabna maallaqas buufneerra garaanuu nu beekaa dargaggoo lolaaraa afaan qabaanurra keessattuu ammaan tan dhugaa walitti himuun baay'ee barbaachisa garaan dhugubate namni nurraa dhume reeffi mana ciisa kan nuti barbaannu hooggana gad bu'ee saba keessaa lolu isi jimbiilfatee agaazii fi gantuu saba irraa qolu yoo akkanan taane bidiyoo maduriin saba gowwoomsaatiin dibbee siin rukutu bakka feeta dhaq abdii sirraa mure kan qara maal godha jaalanneetiin miti eeggannee eebjannee dadhabnee garaan nu gubate dubbiin jiraachuu fiduu yookaan karaa gore sabni lolaa jira mudhii guduunfatee nutti hin taphatinaa saban gowwoomsinaa eebjuu lafan jirreen yoo ka dhugaan quuqamtiu nutti hin taphatinaa saban gowwoomsinaa eebjuu lafan jirreen yoo dhugaan quuqamteef akka laggasaa hogii bu'ii gara dirree kan isin barbaadan nama sobaan dhibbee sirrii rukutee sagal isin faasu kan nuti barbaannu hooggana gabbu'ee wareegama baasee inni kun qabamee inni kun dhabamee saba bilisoomsu. urgasin baatanii waggaa 40 sabni keenya ramne takka buusii buusaa takka qawwee bitaa dhaqnee wamaa nutti namne mee maara nutti ma amaanaa ummata mee isaan geettani hanga dhiini nama keenya akka galaanaa yaa poolisii agaazii meeqa ajjeeftani kanaaree kan kaleessin nuun jettani kanaan nuuf ibsitu aantummaa keessan